Gar. Tele badiyat taate. والله تليجرام انجزي هوندا تيلو ما ندو Tenya barda tenya jajabesa. maal gooti dubu nuti kanaada raachatti maal godhuu fi dandeenyaa nutti ergitan misti yoo maal godhuu barbaadda waan kana tuqa yoo maal akka seef godhachuu barbaadda Isinuma jenneti namni keenya dilas garii wanni dhaame. Isinumaaf ganda guuturra seenaa. isinummaan qabadha teelee isinummaan qabadha caalin naayir gime bilbil zamanoo ke ati wasaa walitti hin qabnu caaltu naayir bituu akka zamanoo Oke galatoomi lachuu siifin asuma amma si ergu ammoo naayir gee gruppii baneetti jira gartee natti dhuftee Aya ishiin adnu gooti yaa caaltuun adnu gooti. caaltu aal godhi bakka ati dhaqee zamaanuuti fi abdeen bira ni jira adiin godha. Thank you of jaalattu ko. aal godhi chuma dhaqee gruppii gaaddisa jiruutiin jeen gaaddisa jiru gruppiin akkasuma Iddoo bareedaa ganumaa fi waan ani Ganumaa fiidam hin qabu piroojeksiin qaba waanuma teessu. Kana yoo milkeessine taqeerii ta'uu danda'a yoo hundaa miskiina kana gargaaran. wallaa ni milkeessine Kana laal oduu gammachiisaa wallahi gruppii gaarii bantaa faame wallahi wanni qaama miidhamaa ta'u irra deemnee nagaa gaafanna soomata qora Obsaan himi oduu gammachiisaa joo jira obsaan himi. oduu gammachiisaa warri asirraa mana dhaggeeffachaa turan faameen toltuma hojii tureennu guruppii teessarratti namni lama maallaqa ergina akkaawuntii ergee jira akkaawuntii obsaa amma duru ah Rabbiin bakka itti deebisee. Rabbi si hamil keessijiin. Milkii duraa akhiraa milkii deemuu. Hedduu garaa nama nyaata wallah. aboo ati keessaa naa barreessite haasjala jiru san rabbii wallaahi hamtus as deemtu toltus yaa jiru addunyaa sirraa keessatti Amiin boo amiin wallahi. Rizqiin sitti haa fiiddu rizqiin sitti haa fiiddu. Amiin. namni duun geenyeeti namni duu fadhuuti akiraan kadhatinaaf hedduuma karadaafi akiraan inni dalagata namni amma 35 chite barraan barra akira kophaa dhumte namni duun fadhu baay'ee Akkasuma taate caaltu qophaaga. gizii du'aayi namaa gootan Caaltu urjii maal eegdan? Maal taane? Eegaltee jirta. Akiraaf qophaaga. 35 Warri 35 achi garagali. Si dalle. akiraatti addunyaa duraansa akiraaniif abbaan hundi hojjeta namni duun fedhu Naaf abbaan biyya kanaa ijoollee amma 20ti isinuma rabbiyaa. uguta usaa dhageeffadha usaa dhagaa kuno yeroo biraas rakkam Salaam alaikum. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu Jirta Habibi. akkam nagaa fayyaa Alhamdulillah. Waan si bara zeerte. Jalan jira. Nagaa wayyo kuma kulun yergeye. qarshii kuma kudhan haala wasaalan Allahu akbar. diyaasfooraan kiyyaas yaa'u jira gaa danda'a waan hin qabadhe bakkumaan hin gaani Galatoomi rabbi si hamil keeyju. Okay, bro. Awo biroo Awwa kiyya. kan darayaa darayaa sufa akka dhiboo baafte guddoo si aanaqu Saanas abbaan biyya maratti hin dawwalle. an diyaaspooraan adda waliin jiru firaayin ka'ee deemee ganda keessa ulaa dhadhee irraa guura. Irraa guuri anis ittiin dhadhaadhaqee tokko wallahi warra Oromoo Vancouver keessa jirtan gaa'is na dawwalamee warra silkii xiyya hin qabne silkii xiyyeenyu. Saayiba yeroo dawwalaa ammallee oduu gammachiisaa ammallee qarshii kuma kudhan nama lama tabiraa kuma 20 Allahu akbar. Masha Allah. wanne ati harkaan qabatte tabirallee obsaa bayan inshallah dachaa siif haa taatu boo ummata sanii midiinuma an siifin du'aa godhaa. Masha ummata Allah. wasaa inni dhaqqaba Amma hojii humnaaf gurbaa.
miliyoona kudhan guurraan barbaa hojii humnee fi Aku miliyoona kudhan ini qonna. wallaahi miliyoona kudhan guurraanii Dinnicha namni akka keessu nu godini meeqoo eebbuleessa waanuma ni jenne wayii guurraf dura. Duuban deebisiin hawaasa. Hai. wallaahi Hawaasni meeqa rifata? Guys, kudhan agarsiisa. walaalaa kudhan tara lama irratti Haaneen nama kaafnaa jedhee tureen. miliyoona Ifi kudhan haaneen nama kaafnaan jeebar. Warri Unoola keessan nu jala nama kaanii. warranillee kijibnee miree obsi. Hah? Namni akka keessan si dhufnaan warranillee kijibuu miti beellama qabanii warra badu. Woi kok namni kan jiban Waan namni kunneen yaani bar namni kan kuma kudhan yang kejiban malee kudhan yang kejiban hanga kudhan yang kejiban. bar warri kun warra jaankar shi kuma dibbanatti ergee maallaqa isaanii raabsaa jiru. Warra kuma dhibbaan taphatu na biratti bar. Wayii. Intalti baadiyyaa sirrii gootanii beektaa namni gizee gargaarsa eegalu mataa ifirraa eegala waan ta'eef. Gizee ati Yes. namni seela kaa sirrii goote amma ishiin. Yaa gizee fi kaate namni si jala kaan. Yaa sirrii goote wallaahi. Yooni guys yooni dabee tokko jala. Kuma kudhan. Anis. Wallahi. Wallahi sahib diqiya. USA irraa kuma kudhan. Yaa takbiir maan jenne si sagalee dhiira kana Takbir. Wai sabir ki. Awo atrabisi haa ta'u sahib diqiya. Tamiri. ya Allah Sahib diqiya tokko amma kuma kudhan. Obsa. Wayyee barreessuu ni jira. Zammu. Huh? Nama sanirraa illee hiike. Nini. Lazim. Yaa nama sanirraa illee hiike. Awo kun faranjii bar. Namni sammoo Rabbi haa ta'u. nama sanirraa illee hiike gaariidha. Amma mi? Amma. Yaa. Irraa Illee illee godhaa nama jiru. sanis. Haa mucaan dhugumaan garaan isaa qulqulluu wallahi laziim. Hai. Abbaan hin jirre hangana namni garaa lallaafuun tokko kunu waan tokko bar moojizaadha. Mucaa barni harkanii. Wallahi Wallaahi silaa Alaan irree bar namni fayyaa qabu caaltu mi'aate maanta namootaan amma namoonni viidiyoo waraabee namni kun akkana rakkoo keessa jira gargaaraa jee poosti godhu tokko na aarsa osoo danda'ame nama sam mataa kana keessa reetiin bakka deebisa. Osoo fayyaa qabanii ilmaan kana Maya City urjii khadiraanis maqaa keetii kun kudhan. wayi galatoomii maayaa hedduu takka. Thank you. Malam Hedduu ulfaatu original. wallaahi. Wee originalati. maqaa xiyyaan kaa kun diddama jedhu Naa galatoomee. caaltolii sinaafeetiin tun xarafuma jirra. Uno zamano accounti na ergi boro anis ni erka jani na jengu jiran. Obsa bayar. Lagay. Zamano. Oh ababiya. Ay dalaga nama sentani har chaltum chal jette sillaru mane dalagu tinjirtu. Taran tegal tu tete dan rampade. diddama namni arguu jiru Abbaa maqaa xiyyaan. Maka chal tu di dilamma la karega. Chal tu ati tarati shite. Obsaa bayaan dubbi Ati maqaa xiyyaaniin ergitu bar namni maqaa nama hundaatiin ergee dhumee bar. Ay moraalumaan Erge wardurunan. hin dhageenya kaa'ay. Maqaa duba maqaa ittiin gootu ture intala baadiyyaa jettee. Dageessu telefoona intala baadiyyaa jennaan dhiisaa hin jedhin akka nama akkasiiti. Abbaa biyyaa maqaa biyyaa godhate maqaa Akwaantii isaa ergaaf gaa obsaan ergi jeen zammaanoo. Maayaa. Obsa. Samara mat dhageen. Sanuu maayaan hedduu wallaahi laaziim nama hin jiru waan jeesan ana gisee hedduun argamcaa kana. Hogguma sani godhurraa. Accounti ergi ga. yaa maaya maqaa Wallahi obdii laati. kuma kudhan goote. Guruppii kireet godhaaree namni akkaawuntii ergiin barbaadachu keessaa koppii godhannee tuma wanni jenna. No, amma nama nu gaafatu jira. Amma kaan amma zira jiru gisumaan ammoo itti ergitaa bara. Caaltu xarafa baana jennaan sabrii mudii nutti qabatti maqaa intala baadiyyaatti fi caaltuti. Kuma Ka dhugaa baafnaa dhiisire yaa sabri. akkaawuntii kireet godhuuf daqiiqaa 45 fudhatan. Ay accounti bartabanamtee teesso. Bana arteetta isaan giddii. No akkaawuntii tiktok akkaawuntii baankiin baanu kun akkaawuntii waasaapiitiin baanu. Accountiin banamtee jirti ganaa itti nu gurani. Waan kee jechuun kuma kudhan jechuudha. Ay sabri akkamitti si jala useen zamaanuu na jala useen. Yooma eessaan?
ما عندنا باسي مكانيوتين هايو هات مكانيوتين هايو الدباسي أنا في دلتي بعديها والقبني تتاو جرام ستي زمانو نجلاوس هي أن خنين دلا جلاوس يوسين جلا دمر ماري نانجت كوف هاي كيسا والله أنا لا فنجالة دسنجت يراوستا إيه زمي هاي سبيا كيسا لساتيس جا فولو ولتي قبل ما نس جلاوسان هنا أما سيدي بسه هاي أنا كرم مكان برلي سنن ati maa deebistaaf akka naman jenneen beekaniiti naaseen hedduu هي لبو ati akkasii jettee كم مدير تونس دافكا zamaano lafaarsitee deebitee jalatti arraba kaayin bakka afaaruma sanaa ganana hin إيه jiru نار سمع نار wayyee Guftaan tante hedduu bareetti. maaltiyyaa Guftaan ta'e hedduu bareetti. hin ergu duba maan rakkoo qabatteeti maa dheengadda faan dubbatiin baankoovar nama deemee jira lalala baankoovar هاي هاي بانكوفر تقول تاير قلتي maan rakkoo qaba isiin feetee moo hay ويه Anu jenis riba kayak sekindo. Lagi pada. Apa seperti saya itu wallahi geranna tadi. Odilleen seenni mana caaltuuti. Annaanis biyya namaatiin jira ganamni dalagaadha waan ta'eef ni raba. Akkasii na dubbisi inshallah. Anu jenis riba kayak sekindo wala boroo. Akkasii wajjin haasawna obsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan digerak ya cerita ini. Kata ni kita nama jawab datang dia. Maka anda nak kena mata kata korang umat ini akan gergar pada. Jadi malih saya sendiri lagi kan itu. Akasi. Inbox ma fi account na magano jira anga wana tugati kuna matani nama mana anaga fa account ya kaneti wali kabe boda ramarena. Wada karako Moni nyada. wada karako ngabu malatu isanu obsa jani situ dufanimi. yaa Me aske salami nan be ne kana man jira. Wala nama. tamuca jirtu akkaunti nama tamerete ergin Zabaro to koranya daga. anda wada kana jamu jirtu akkaunti of sabalin kodan ha Amma ki gonu. Ni ko sati. Dimma mucaada hojii humnaaf waan ta'eef akkaawuntii mucaa kana hojii nama sadii banna obsaa mucaa sammataa isaa taakkaji. Akka inni irraa baasee balleessine akkaawuntii tun itti deebisnee jireenya isaatti gad dhaabnu akkaawuntii dhuunfaa keenyaatis hin taatu tokkoffaa beekamaadha. Ani nama dhuunfaan natti ergatee bira nageessi jiru amaanaa fuudhee akkuma dur godhuun godha sadarkaa qabu dhimma guruupii teenyaan goonu immoo obsaa taakka nama biyya jiru keessaa nama dhimma kana bummaan qabatu nama lama bira daballee akkaawuntii irraan baane irra galuu malee irraan baane bulookii bannee tanama sadii maallaqni hamma barbaannu gaafa wali guurame hojii isaa uumnu murteessinee sammooda akkaawuntiin sossooti. Akkaawuntii isaa qofa irratti hin ta'u yaada ijoon qaban nama sadii isaa wajjin. good isaan mari'atanii duuba waan kana Mucaa kana mariisiifnaa laal usga amma asitti wayin siyaatichiisa obsa guyyaa deemnee waa geessinee fi haadha mana isaa sarpiraayiz goonu sanii akkaawuntii banna hojii. haala wasaalan. Isaanis geessinee fi viidiyoo marree isaanis sarpiraayiz goonee akkasii akkaawuntii isanis bannee gad deebine. Walii galle. San booda taphni egaa achii deebine booda bakka amma tana dubbii asitti haa cufannu. Okay, hedduu bareeda. Bakka warra amma akkaawuntii ergaa irratti neenaaf jechuun kanas akkaawuntii kaan irratti akkana kan goonu. amma Akkatti kam? irratti yoo seenee Zamma Ha? Waallee ni hambifata garatti paablikan godhaniiti. Bakka amma haadhaaf numee waan kana keessaa mareenna. Yaa yoo guruppii kiriyaat gootanii nu galchitan nu galcha yookaan ammoo dhiifadha. Yaa bakka keessaan akkasi dhufa. zamaanoo intala baadiyyaa nama bara ergi Amma wanti osoo dambaane intala baadiyyaa osoo amma dambaane daqiiqaa takka yoo gartee yeroo qabanillee daqiiqaa takka guruppii aseennu. Baanuree khalas bahu Nanaqa hayyee nambara kiyya sumaan kan naa qabaddu. na barreessi keessan baadiyyaa. No, obsaabe. Wayye
كارتك قدن إنه أكاتي ون ما بنت واتساب جروب بنت وخيسان وخايت ما كنت بورو caaltu ergeessuutiin erga. Ayyee. جروب رتي ساسا قدام بينو saa boru toli qabamnu qofa nu kay dabar Ayyee taate caali nama booda gisee baate nama argoo ta'e. Ayyee ani namni amma intalti baadiyyaa ono bilbila na ergu jirti ishii fi abdee fi zamanu. Kan ta'e cufaadha caaltu. Wallahi follow back deebiste. Deebise. Ayaan gammaatu fuulbaa kun hin deebisnees. ijoolleen teenya waliin dubbisanii dirqini walitti fidu jira barana hundi binees ganduma namaa jira Ani bar nama badee deebi'ee bari isaan amma warra feematu na boodan dhufanii feemasa. nurraus walitti isin barbaadu mashaqaa barana Gaafa guyyaa caaltu waan sirrii bukeessaa zamaanoo. yaa qureeshii Guyyaa talaga caaltuun erga caaltuun geema taphatte booda na dhageega. Erga caaltuun geema taphatte zamaan wanni jaalfadiiloo si booda taphatee mitiiga. Gaafa jaalfadiiloon geema taphatu naan tiktookka bane. Caaltuun ijoollee teenya waliin barbaadu mashaqaa baranaga ani miidiyaa kanatti akka gurra qabeetuma walitti isin fidee maraatas fayyas asirraa hojii iyyina kophaa iyyuu hin jirtu amma akka duritti. Injirtu qadir nageen. Baadiyyaa kana goote. Ayyee gadin isin naqa kalaas ni baana bakka baanee guruupi naasoo ina. Bakki guruupii boru boru saayitti walitti qabamtee kiristaanuu kaayu. maal amma walitti qabamnee hin jirru. Amma gaa subii salaatu deemnaa bara subii salaannee ittiin rafna bakka. Zamaanuu mucummaa fi erga akka wanti hin jedhamu. Waan onu biraan ganaan arsine. Haay biyya mata akka jirtanii maaltu adda adda godhaa sana? Isaan biyya keessa deeraa jiran. Deeraa jiran okay. Nuti biyya alaa galamsuu jirra biyya alaa galamsuu. Haara galamsa jirtanii? Galamsa jirra abbaa. Ganda kam jirtan? Zaman hogganta 17. Haay abbaa biyyaa idaan galamsoos dheeyitee? Haay abbaan biyyaa kun maal narraa barbaada? Michoon teenya takka mee mana habaatu. Afirraa eegi zamaanoo. Haay. Haay. Ajaa'ib. Obsaa deddeemiin gaa'eega geessiteefuu biyya takka namsini. Asabooti isaa dhufu? Meesoo dhaquu qaba rakkoon qabu. Asabooti meesoo haa dhufu? Inni qabdaa mi'a subuleetii takka? Nambuleetiin deeraa seentee teessisa faataan hin jiru. Isaanis deera jiran? Deeraan maal godhan ogusan isin gad deebisanii bakka isaan jiran. Walarkaan deera. Walarkaan deera. Walarkaan deeraa miti. Qoodamtoon teenyarraa dhaabbadhu. Abbaa biyyaa kana kaa'ati miidiyaarra dubbatan san seeti dullacha mana muka jiru turre sa. Abbaa biyyaa inni beekaate. Agartee? Maaliif hin agarre? Nama footoo isaa seef goone deemu jiraan abbaa biyyaa. Viidiyoo banatee ninu laayif irratti maal? Yoo miqoo qabanate ati bara yoo fete bara 2019 faada banateetta. 19 inni duri jiraata. Atii fi nama guddaadha. Zamaanoo. Wanti na gruup irratti achi godheetiin jira bilbila wanti achi jalan na jedhu. Intala baadiyyaati? Abdee fi ishillee godheetiin. Zamaanoo laayifii beetiin jira bara. Sanin see wallahi duba ati gizee taraati yaa mabbooti dare abbaa biyya. Bilbila eenyu naaf naan jetti miyyoon. Tokkotu jira. Kolkolo.